Akkamoltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaana turan jersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaati waraanni bilxiginnaa uummata karaa nagaatiin sagalee isa dhageessifataa jiru eebicha irratti raawwatuun kaan isa sibuute dhabamsiisa jiraachuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Shaggar Ba'aana Gumbichoo jedhamuun beekamu keessatti uummanni onichaa sagalee isaanii dhageessifatuuf jecha daandii irratti ba'anii sagalee dhageessifataa jiran irratti reebichi raawwatame jiraachuun dhaga'ame. Murni maafiyaa piipi afaan qawweetiin uummata bulchuu barbaadu bilxiginnaan uummata Oromoo bakkoota garaagaraatti ajjeecha darraa hidhuu fi hidhaatti ugguruun achi buute kan dhabamsiisa jiru yoo ta'u, gocha irratti raawwatamaa jiru kana nurraa dhaabbatu jechuun karaa nagaatiin sagalee isaanii dhageessifatuuf daandii irratti ba'an waraanni faashistii Abiyyi Ahmad uummata irratti reebicha raawwatuun uummata irratti miidhaa akkam qaqqabsiise jiraachuun himame. Shaggar Ba'aana Gumbichoo funyaan Finfinnee jalatti magaalaa Caaffee Dombisootti hokkorri gabaan wal qabate. Guyyaa har'aa qeerroo fi uummata dabalatee fincilli jabaan dhoosa'ee jira. Sababa kanaan wal qabate waraanni piipi paatiroolii jaha magaala itti seenuun uummata reebuun darraa itti fufanii jiru. Falmataan mirga hin dhabu Oromoo gola maraa dammaqe sirna bututte kana ofirraa kaasna dhaamsa uummata riiricha irratti argamaniiti. Mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad uummata nagaa dhaabaaf siyaasa kamurraa bilisa ta'an ajjeesuu, saamuu, dararuu fi hidhaatti guuruun kaanis asi buute dhabamsiisu kan amaleeffate. Har'as uummata karaa nagaan sagalee isaanii dhageessifataa jiru reebicha irratti raawwachiisaa jira. Fincilli hawaasa Oromootiin geggeeffamaa jiru cimee itti fufee jiraachuun beekame. Godina Gujii guutumaan guutuutti fincilli hawaasa Oromootiin geggeeffamaa jiru ammaatee itti fufee jiraachuun himame. Oduu keenya gama biraatiin hongeen Oromiyaa keessatti mudate akka malee ammaatee jiraachuu kan himan jiraattonni godina Baalee aanaalee hedduu keessatti hongeen garmalee ammaatee jiraachuu jiraattonni onichaa himataa jiru. Godina Baalee aanaalee hedduu keessatti hongeen hammaachuun hawaasni naannichaa miidhamaa jiraachuu jiraattonni onichaa himataa kan jiran yoo ta'u, miidiyaalee gurguddaan gabaasaa jiru. Hongeen hawaasa Baalee mudate garmalee hammaachuun himamaa jira. Hongeen kunis ammaan dura aanaalee akka Hawweena dabalatee bakka hedduu gaagama lubbuu namarraan gahaa akka ture ni yaadatama. Hawaasni Booranaa hongee cimaan mudatu namoonni loon baay'ee qabaachuun beekaman jalaa dhumuun harka qalleeyyii ta'anii kan jiranii fi lubbuun namoota dhibbootamaan lakkaa'amanii sababa hongee kanaatiin dhumanii akka jiran ni beekama. Gammoojjii Baalee aanaalee akka Hawweenaa, Dawwee, Qaachaa fi Laga Hidhaa keessatti hongeen garmalee hammaachuun uummanni aanichaa gaaga'amaa hamtuu keessa akka jiran dubbataa jiru. Koomiin baay'achaa dhufus bulchiinsi magaala Shaggar manneen seeraan ala diiguu itti fufne jechuun ibsee jiraachuun gabaafame. Bal'ina isaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaate. Koomiin baay'achaa dhufus bulchiinsi magaala Shaggar manneen seeraan ala diiguu ittiin fufa jedhe koomii loogii sabummaa haalim. Aangoonni bulchiinsa magaala dhiyeenya hundeeffamte Shaggar kan mootummaa naannoo Oromiyaa jala jirtu koomii namoota manni jalaa diigame baay'achaa dhufe cinaatti dhiisuun manneen seeraan ala diiguu itti kan fufan ta'uu ibsanii jiru. Bulchiinsi magaala Shaggar kutaalee magaala 12 fi aanaalee 36 of jalaa qabdu. Kan hundeeffamuun ishee torban tokko dura ifate manni ragaa eeyyama ijaarsa hin qabne diiguu ergaa eegale torbanoonni hedduun darbanii jiru. Duulli manneen seeraan ala diiguu aanoota bulchiinsa magaala Shaggariin hundeeffamaa jiru iddoolee hedduutti raawwatamaa jiru. Manneen iddoo Arabaa Araat jedhamuun kan magaala Shaggar kutaa magaala Laga Xaafoo Laga Daadhii keessatti adeemsisaa kan jiran ta'u gaazexeessitoonni Addis Istaandaardii daawwataniiru jiraattonnis ibsanii jiru. Jiraattonni tokko tokko garuu duulli manneen diiguu kun yaaddachiisa tokko malee akka tasaa kan raawwatame jedhan adeemsi kun loogii sabummaa of keessaa qaba jechuun aarii qaban mul'ifatanii jiru. Abbaan ijoollee lamaa fi haadha manaa ulfaa kan qabu Muhammad Kaasa namoota manni isaanii magaala Shaggar kutaa magaala Laga Daadhii Laga Xaafootti jalaa diigame keessa tokkodha.
lafasan qotee bulaarraa waggaa 10 dura bitu mana irratti ijaaru sime bulchiinsi duula mana diiguu kana yaadachiise tokko malee diiguu eegale jechuun tarkaanfii kan fudhachuu dura otoo dursee nutti mee ture fala barbaadanna ture jedhee jira. Muhammad namoota sabaan Oromoo hin taane irratti loogii sabummaa raawwatu jechuun aangoota mootummaa yakke yeroo ammaa kana diigaa manneen sabaan Oromoo ta'an irratti ni utaalu mana abbaan warra yookiin haati warraa Oromoo yoo taate hin diigani Muhammad dabalee jedheera. Kadir Ali nama biraa duula mana diiguu kanneen hubameera. Duulli manneen diiguu tasa raawwatame kun mana malee hambisuu fi ijoollee mana barumsaa akka addaan kutan taasisuun jireenya maatii hedduu miidheera jedhe. Namoonni hojjettoota mana diiguuf dhufan fuuldura dhaabbatan humnoota tika mootummaatiin rukutamuu himu. Dubartii tokko rasaasaan rukutamte mana yaala jirtis jedheera. Kadir yaada Muhammad kaase kana duulli mana diiguu kun namoota sabaan Oromoo hin taane irratti xiyyeeffate yaada jedhu deeggaree jira. Piroojeektiin mana diiguu kun qabeenya namoonni waggaa dheeraaf kuufatan kan harka bittinneesseera jechuun namoonni kunneen koomii kaasanii jiru. Maqaan abbaa isaa akka hin eeramne kan gaafate Geetaachoo jedhamu gaazexeessitoota Addis Istaandaardi dubbisanii turan kan manni isaanii jalaa diigame hambaa mana isaa hunnifachiisaa ture. Mana isaa waggaa 10 keessa jiraate akeekkachiisa tokko malee jalaa diigamu Addis Istaandaarditti muun yaada loogii sabummaa Muhammad fi Kadir kaasan kana manneen namoota sabaan Oromoo ta'aniin diigamu jedhu kuffiseera. Ani Oromoodha akkuma argitan kana namoota hubaman keessaas tokkodha Geetaachootu jedhe. Jiraattonni kunneen duula mana diiguu kanaan kan hin baamamin fi maatiin isaanii ijoolleen isaanii karaarratti hin bittinnaa'aniiru kan jedhe jiraataan kun koomii jiraattonni kun kaasan kuffisuun duula saamicha lafa seeraan alatti magaalatti keessa jiru cimsanii kan itti fufu ta'u aangoonni magaalaa Shaggar Addis Istaandaardiif mirkaneessanii jiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Tashoomaa Addunyaa PhD bulchiinsa manneen seeraan alam ijaaraman kana irratti tarkaanfii seera fudhachuu itti fufam. Kana diigamni manneen eeyyama ijaarsa hin qabne qofaa jedheera. Bulchiinsi magaalichaa saamicha lafaa seeraan ala irratti tarkaanficha fudhachuu jiru. Kanas itti fufa jechuun yakka duulli kun loogii sabummaa qabu jedhu sobaa fi qabatama hin taane jechuun kuffisaniiru. Bulchiinsichi hojii seeraan ala magaalatti keessatti raawwatamu kamiyyuu hin sobnu jedhaniiru. Kabajamaan ayyaana hundeeffama magaalaa Shaggar ji'a Amajjii keessa godhame irratti haasa taasisne faayidaa uummata Oromoo Finfinnee fi naannoo isheerra argachuu qabu raggaasisuun giddu galeessa gabaa fi misooma bu'uura babal'isuun kaayyoo jalqaba magaalatti ta'uu Tashoomaan dubbataniiru. Magaalota akka Burraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sabbataa fi bulchiinsa addaa naannoo Finfinnee akka Walmaraa, Sulultaa, Baaraqaa fi Sabbataa hawaasa waliin buqqisuun magaala guddoo hundeessuun murteessoo kan dabarse mootummaa naannoo Oromiyaati. Maddi Addis Istaandaardi. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiileen madda nageenyaa tuufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhan.